dhuftanii ta'u agartanii immigreeshin and citizenship service kan jedhamu kana isa kana barreessitanii telegiraama akkuma argaa jirtan laalaa warreen paaspoortii isaanii dhufe ashamaa akkam jirtan obboleewwan kee obboleettiiwwan kee akkasumas immoo daawwattoota Lidaatiif kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan akkuma yeroo hundaa isin jedhu nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa gayu kabajamtoota keenya egaa viidiyoon har'a isinii hojjechuu barbaade waa'ee paaspoortii ilaalchiseeti so dhuga dubbachuudhaan man shaaworii ba'e maal jechuu barbaadetanii maalin isinii dabarsuu barbaadetanii warreen paaspoortii haaromfachuu barbaadan jechuun tanaan dura mul'een jechuudha haaromsistanii ta'u jechuudha garuu paaspoortiin kan isiniif hin dhufne haga ammaatti jechuudha paaspoortiin kan isiniif hin dhufne haga ammaatti akkasumas immoo warreen haaraa baafachuu barbaadan yookaan immoo haaraa galmooftanii ta'u paaspoortiin haga ammaatti isiniif hin dhufne egaa haga ammaatti jechuudha linkiin kun linkii telegiraamiidhaan jechuudha warreen paaspoortiin isiniif dhufe jechuudha linkii telegiraamiin immigireeshinii qopheesse hin jira guyyaa guyyaadhaan jechuudha seentanii ta'u jechuudha paaspoortiin dhufuu fi dhufuu beekuudhaaf achi keessa seentanii maqaa keessan ilaaluu hin dandeessanii amma linkii sanillee isintan agarsiisa telegiraamiidhaan isin sheerii godhaa seentanii ta'u jechuudha maqaa keessan cheekii gochuu hin dandeessan jechuudha isin galee anilleen paaspoortii haga ammaatti fudhannee garoonilleen cheekii gochee tan jira magaalaa Adaamattan baasee tanaan dura ammalleen paaspoortii kan haaromfadhe jechuudha magaalaa Adaamaa keessatti so kan paaspoortii magaalaa Adaamaadhaaf jechuudha naannoodhaan kan ergan waan ta'eef kan Adaamaa ta'e yoo ba'e keessa seenetan jechuudha kan cheekii godhu maqaa kee jechuudha isin galee yookaan mana poostaa hin deemtanii yookaan immoo immigireeshinii hin deemtanii onlaayinumaan manuma keessan teessanii ta'u jechuudha maqaa keessan cheekii gochuu hin dandeessan tanaan dura akkuma beekamu mana poostaa dhaqxanii torbaniin jechuudha dhufuu noolle jettanii ta'u jechuudha masaafaraa keessan baastanii ta'u bakka jiru san dhaqxanii ilaaltan amma garuu onlaayiniidhaan telegiraamaadhaan jechuudha maqaa keessan ilaaluu hin dandeessan jechuudha isin galee firootawwan kiyya so amma isinittan agarsiisa jechuudha kana meekara telegiraamii linkidhaa haa deemnu egaa kabajamtoota hordoftoota keenya screen sharing isinii godhaa qoy telegiraam isinittan agarsiisa kana hin tuqdanii telegiraama keessan oga tuqxanii booda egaa qoy ifama gisee tokko bakka kamii qoy kakamii bakka kamii immigreeshin kan jedhamu right egaa akkuma argaa jirtan tana jechuudha immigreeshin and citizen tana tuqxan ilaala dhuftanii ta'u agartanii immigreeshin and citizenship service kan jedhamu kana isa kana barreessitanii telegiraama keessan irratti egaa barreessitanii booda seentanii ta'u duubattiin deebitanii egaa akkuma argaa jirtan qo'aay kun hunduu warra kinoo paaspoortii isaaniif dhufeedha qo'aa daawunloodii godhaa jira ilaaltan jechuu barbaadetanii nama 66,700 qaba seentanii ta'u kinoo laal kun warra piyaasaa jechuudha seentanii ilaaltan jechuudha maqaa keechan seentanii qo'aa tokko daawunloodii haa ta'u qo'aa daawunloodii baay'eedha duuba kinoo akkuma argaa jirtan kun hunduu baay'ee ilaala baay'ina isaa agartanii namoota baay'eedhaa dhufee jira warreen poostaa beetii deemtan ammaan booda jechuudha isinii dhumateera karaa salphaadhaan jechuudha karaa telegiraamiidhaan seentanii ta'u maqaa keessan cheekii gochuu hin dandeessan anilleen haga ammaatti cheekii gochaatan jira sun hunduu seentanii ta'u ifama waliin isa kana amma daawunloodii ta'utti mee beeksisa biraatan sittan warreen amma daawunloodii ta'aa jira amma daawunloodii ta'utti warreen chaanaalii bitachuu barbaadan karaa keessatiin
warreen chaanaalii bitachuu kun Diidaa TV'dha. Aga ammaatti birriin argadhe seettanim haga sanitti mee niitorkii dhoomaa gochuu hin danda'u. Qoy okay. Warreen chaanaalii bitachuu barbaadan akkuma argaa jirtan chaanaalii 21,500 kana warri bitachuu barbaadan na gaafadhaayi. Chaanaalii 4,160 kana warri bitachuu barbaadan na gaafadhaayi. Chaanaalii 44,400 kana warri bitachuu barbaadan na gaafachuu hin dandeessanii. Kun doolaara 16 ofirraa qaba, kun doolaara 2 ofirraa qaba, kun monetizing taane sa'aatii guuttattanii too gatii xiqqoodhaan jechuudha. Subscriberii 21,000 kana bitachuu hin barbaadan. Yoo barbaadan haloo naan jedhaa jechuu barbaaditanii kara dubbii keenyatti haa zooru. Haa deebinu jechuudha. Egaa kinoo kana kinoo ilaalaa egaa akkuma argaa jirtan ilaala warreen paaspoortii isaanii dhufe jechuudha. Ababaayee Hiikaa, Abbaayinee, Abdallaa, Kasharafa, Abdallaa, Abdurrahaam, Abdurrahiim, Alhamadu, Abdii Aziz inje maqaa isaanii akkuma argaa jirtan kana akkatti tuqtanii ilaala. Maqaa keessan qubee dandeen fakkeenyaaf maqaan kiyya maqaa Diidhaadha. D checking godha. D akkuma argaa dinqee dinqineesh dirribee hin dhufne jechuudha. Isinii galee so wanta keessan jechuudha akkatti ilaallattanii jechuudha. Akkasumas immoo Jimma biyya Jimmaa warreen biyya Jimmaa jirtaniif Jimmatti jechuudha kan wannoo ittan akkasumas immoo apply gootan hin tuqtanii warri ilaala maqaa uummataa agartanii ilaala. Amiir, Asmaa, Ayaat, Aziizaa, Biqilaa kinoo kun hundi baay'eedha. Burtukaan, Faaxumaa ilaala laallachuu hin dandeessan Jimma kun. Akkasumas hawaasa kan hawaasaan jira biyya keessan jechuudha. Bakka jirtanitti warreen haaromsiiftaniif Daseen jira biyya Dasee. So maal jechuu barbaadatanii firootawwan kiyya walumaa galatti linkii kana immigration kan inni raffatina ammallee laa immigration and citizenship service jedha. Isa kana barreeffama kana bakka kinoo telegiraamii keessan irratti barreessati sarchii godha isiniif dhufa. Nama 66,724 hattuun hin jira waan ta'eefu ilaalaa. Nama 66,724 kan qabu kana jooyinii gootanii jechuudha. Kan Adaamaa hin jira fakkeenyaaf ani amma Adaamaa baay'ee argaa ilaalaa qo'aasitti agarsiisa baay'ee kinoo duubatti deebi'aa ilaala baay'ee Piyaassaan hin jira. Immigration waannoo biiroodha kuni Piyaassaa ijoollee isa kana laallee laaluu qoqa maqaa kee maaltu hin jiru asirra kun paaspoortii miti jechuudha. PDF dha esti ijoollee maqaan kee maaltu beekamu yaa Gabriela kun gargaare salchittan dhugaan sin jedha. Diitaa Dullee naamnedha. Egaa isa kana jechuu barbaadetanii walumaa galatti maal jechuu barbaadetanii firootawwan koo immigration and citizenship kana akkana tuqxanii nama 66,700 way kan qabu kana seentanii jechuudha kan laallachuu dandeessan paaspoortii keessan fudhatanii jechuudha. Isa kana yeroo gaaffii qabaatan karaa keessatiin na dubbisuu hin dandeechanii irra deebi'eetu warreen baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan egaa sabskraayibii fi sheerii gochaatu akka wal bira dhaabbannu sin jedha. Horaa bulaayii nagaannaa jedhaayi chao. Akka isiniif galee abdii guddaan qaba firootawwan kiyya. Maal jechuu barbaadatanii ani paaspoortii kiyya fudhachuudhaaf dhugaa isinin jedha Adaamaa torbaniin deddeebi'a tureyyuu
mana poostaa garuu umaana bakka naa ta'uu dide so amman Adaamaa deemu wanta jiru onlaayiniidhaan cheekii gochaa too asuma mana taa'ee too laaluun qaba isa jedhudha. So yaa wanti kun akka deddeebitanii karaa mana poostaa hin deemne ammaan booda mana teessanii too cheekii gochuu hin dandeessan maqaan keessan yoo dhufe karas deemuu hin dandeechanii akkasumas immoo bilbilaan jechuudha bilbilaan koodiin isiniif dhufuu danda'a paaspoortiin isinii dhufe isa jedhamu san isiniif ergan isaanillee laaluu hin dandeessanii salphumatti garuu karaan amma isinitti hime kun jechuudha baay'ee salphaadha ilaaluu hin dandeessanii egaa informationiin jiru kana baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja horaa bulaayi nagaannaa jedhaa.